Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni chaanaalii keenya akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi keenya bakkuma jirutti sinaa qaqqabu jecha guyyaan har'aa guyyaa addaa walitti deebinee jirra. Hundi keessan warroonni wabii miidiyaaf haaraa taatan subscribe gootanii share gochuudhaan olii gochuun dagatina guyyaa guyyaan viidiyoon keenya gaafa hojjennu akka simbira ga'u yoo barbaadan sini jechuu barbaanna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hundi keessan guyyaa har'aa viidiyoo addaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana akka eegaltaniin like gochuun dagatina hundi keessan jechuudha. Kana sinitti hin qabnu sinin jechuu barbaanna. Kanaaf guyyaa har'aa immoo haala adda ta'e haala baay'ee namatti tolu nama gammachiisuun walitti deebinee jirra kabajamtoota keenya. Egaa hundi keessan waan hedduu akka irraa argattan asumaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti dabarra sinin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa immoo kan waliin laallu egaa mata dureen isaa ejjennoo kan jedhu waliin laallaa. Kabajamtoota keenya hundi keessan waan gaarii waan addaa waan nama barsiisu waan xiqqoo waan irraa argattan abdii guddaa qabna. Viidiyoo xiqqoo kanarraa wanta guddaa argachuu dandeessu. Namni waan akka itti fayyadametti jechaadha waanuma kamiyyuu. Wanta tokko wanta namni tokko akka wanta sana ilaale sanatti itti fayyadama. Wanta gaariidhaan yeroo sana keessatti yoo ilaale waan hedduu irraa argachuu danda'a. Namni tokko immoo yeroo duraatiif waa tokko gaafa laalu zim jedhee of keessatti yoo fudhatu ta'e umayyuu fudhachuu hin danda'u argachuus hin danda'u. Guyyaa har'aa ejjennoo. Ejjennoo jechuun maal jechuudha? Namni tokko ejjennoo yoo jennu ejjennoon wanta tokko irratti hojjette itti fufisaan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan hojjette bakka guddaa yoo geessu ejjennoo qabaatteedha. Maaliif namni tokko waa tokko hojjeta yeroo hunda irra deddeebi'aa ni yaala ni hojjeta ni tattaafata waan kamirrattu biizinesa irratti ta'uu danda'a wanta kamirrattu ejjennoo isaa yoo cimsate yoo ejjennoo qabaate bakka barbaade gahuu qaba. Wanta tokko murteesse wanta murteesse sana gaafa bira ga'e ejjennoo isaatiin bira ga'e jedhama. Kanaaf namoonni ejjennoo qabaatan yeroo hundaa wanti tokko isaan hin naagessu. Waan tokko hojjechuu ni barbaadu. Ni hojjetu irraa duubatti hin deebi'anii wanti kamiyyuu yoo dhufe duubatti hin deebi'an jechaadha. Sababiin isaa maaliif? Ejjennoo wanta qabaataniif jechaadha. Ejjennoon isaanii cimaa wanta ta'eef hin hojjetu bakka ni tarkaanfatu wanta sana bira ga'uudhaaf achiifi gochuudhaaf maal godhu wanta sana olfachuudhaaf bira ga'uudhaaf wanta tattaafataniif maal qabu jarreen akkasii ejjennoo qabaatan jennee ni yaanna jechaadha. Inni biraan immoo namoonni baay'een fakkeenyaaf addunyaa kana irratti beekamtii cimaa fi dandeettii cimaa gaafa qabaatan maal inni ejjennoo wanta qabaataniif jarreen sun wanta ejjennoodhaan hojjetaniif ejjennoo qabu jarreen sun. Namoonni baay'een fakkeenyaaf ni hojjetu ni laafu wanta wayii bira nagaan ni laafu wanta wayii gaafa achiif gochuu dadhaban ni laafu isaan kun maal inni ejjennoo isaanii laafaa wanta ta'eef jechaadha. Jireenya kee keessatti ejjennoo yoo qabaatte bakka barbaadde ga'uu dandeessa. Ejjennoon kee gara fuulduraatti bakka barbaaddeen akkasi ga'uu si taasisa. Ejjennoo yoo qabaatte boru namoota hedduu bira yookaan immoo namoota hedduu gargaaruu dandeessa. Namoota hedduun akka maqaa keetiin guddatan namoota hedduun jijjiirama gaarii akka fidan ni taasifta. Ofii keetiif ati hojii ejjennoo qabaatte. Namoonni baay'een immoo ejjennoo wanta hin qabneef ni laafu. Kaayyoon isaanii akka galmaan achii fi akka hin goone duubatti ni deebisa jechaadha. Isaan kun maaliin ejjennoon isaanii wanta xiqqoo taateef. Namoonni ejjennoo qaban wanta tokkootiin jilbeeffatan wanta isaan bira ga'uu barbaadan sana amma bira ga'anitti waa tokkoof harka laatan jechaadha. Namoonni tokko immoo maaliif harka laatuutti beektu? Maaliif ni hojjetu ni tarkaanfatu cimaa fakkaatu? Wanta wayii bira nagaa ni laafu jechaadha. Ejjennoo isaaniitti murteessaan ejjennoo isaan qaban sun maalinni ejjennoon isaan yeroo sana irratti qaban maal fakkaata? Ejjennoon isaanii xiqqoo laafaa wanta ta'eef ejjennoon isaanii ammana waan hin taaneef ejjennoon isaanii wanta gadi aantummaa qabaatuuf ejjennoo isaaniitiif wanta bu'a qabeessa hin qabaanneef yeroo sana irratti jechuudha. Wanta hojjetu keessatti yeroo hundaa ejjennoon kee cimsaa yoo ta'e ejjennoon kee cimaa yoo ta'e wanta kamiyyuu irrattu namni tokko fakkeenyaaf
hojii isaarratti fakkeenyaaf ni hojjeta yoo ta'e yoo cimee irratti aarsaa kaffalee amma hurka baasutti yoo hojjete isaa booda wanta sana gaafachiif ejjennoon isaa cimaadha jechaadha. Waan tokko akkanatti qabdee gaafa gadhiisuu diddu fakkeenyaaf qabdee harka isa kana fakkeenyaaf akkatti qabee gadhiisuu gaafa diddu ejjennoon isaa nama sanaa maaliin cimaa wanta ta'eef wanta cimee qabeef wanta sana kan harka isaa keessaa bahuu dadhabeef jechaadha. Sababiin isaa maaliif ejjennoon isaa cimaadha. Atis immoo jireenya keetiif ejjennoo cimaa qabaachuu qabda. Kaayyoo keetiif ejjennoo cimaa qabaachuu qabda. Jijjiirama keetiif ejjennoo cimaa qabaachuu qabda. Wanta bira ga'uu barbaaddu sana yeroo tokkotti bira ga'uu dhiisuu dandeessa. Yeroo booda garuu akka bira geessu. Yeroo booda garuu kaayyoo kee akka injifattu. Yeroo booda garuu jijjiirama gaarii akka fidduu fi jireenya kee keessatti immoo iddoo guddaa akka geessu yoo beekte ejjennoo kee cimsuutu sirra jiraata. Yoo kana goote ariifannaan ejjennoo kee galmaan ga'uu dhiisuu dandeessa. Garuu yeroo booda akka injifattu beekuutu sirra jiraata. Kana yoo goote namoonni baay'een amma ni ariifannaa ni kaannaa idda kaanni booda maaliin kaannee umni keenya gaafa bahuudhaan nutti jettu ejjennoon keenya gaafa nuyi maaliif addaan kuti gaafa jedhu noo addaan kutuun qabdu maaliin cimuu qabda kaachuu qabda fiiguu qabda jennee gaafa nuti itti fufnu ejjennoo keenya keessa keenya dhaabbachuutu sirra jiraata jechaadha. Ejjennoo keenya akka mukaatti jabaatee gaafa nu qabee fakkeenyaaf atileetiin tokko fiigee maraatoonis ta'uu wanta bira ta'uu danda'a. Gaafa isa dhumarraa akka inni fiigu bakka maaliif hiddi sammuudha gaafa qabu ejjennoon isaa baay'ee cimaa wanta ta'eef hiddi sammuurra isaa amma maaliif lubbuun isaa asitti rakkattee jirti inni amma dhumaatti maal godhe injifachuudhaaf amma fuulduraatti kaataa jira. Gaafa dhumarraa maduma ejjennoo cimaa wanta ga'uuf yeroo sana maal godhare hariitiin yookaan immoo qilleensi sirree jalaa dhumu maaliif ejjennoo sana wanta bira ga'uu qaqqabuuf wanta injifatuu barbaadeef ejjennoon isaa wanta cimaa ta'eef yeroo sana namoota hunda kan dhufa. Warroonni kaan yeroo tokko ni ka'u garuu isaan kaan maal ejjennoon isaanii laafaan dhufa bakka isa qaqqabuu hin danda'u wanta jedhanii sammuu isaanii keessatti yaadaniif bira hin ga'anii jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti atis immoo galma ga'uu ni dandeessa, jijjiiramuu ni dandeessa, bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa, ofii keetiif murtee kan mataa keetii jechuudha. Kana yoo goone yeroo hundaa maaliin yeroo hundaan geessu bakki hundaan geessu saatiin hundaan geessu hojiin hundaan geessu. Kanaaf ejjennoo keenya cimsuutu nurra jiraata. Warroonni ejjennoo qaban yeroo hundaa maaliif injifootu sitti fakkaata? Yeroo hundaa ejjennoon isaanii wanta cimaa ta'eef, ejjennoon isaanii wanta jabaataa ta'eef yeroo hundaa maaliif galma ga'uu jennee yaaduu dandeenya. Ejjennoon isaanii guddaadha. Kanaaf hundi keenya iyyuu ejjennoo cimaa qaban. Ejjennoo cimaa yoo qaban bakka barbaannillee ga'uu dandeenya, injifachuu dandeenya. Bakka sana nuufis nu mala. Kanaaf ejjennoo cimaa qabaachuutu sirra jiraata. Wanta hojjettu, wanta qabde irratti cimuu qabda, ejjennoo isaa jabeessutu sirra jiraata. Kana yoo goote bakka barbaadillee ga'uu injifachuu waan barbaadde gochuu ni dandeessa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan irra deebi'uudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Oolii gootanii immoo yeroo hundaa viidiyoon keenya akkasin bira ga'u yoo barbaaddan oolii godhaa. Viidiyoon keenya yoo hojjenne gama notification'iitiin sin qaqqabuu danda'a bilbila keessanii. Yeroo sana immoo bantanii waan hedduu irraa argachuu dandeessu. Jaalalli kabajni tokkummaan baay'ee siniifaa baay'eetu baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa sinin jechuu jaalanna.